Geenye Barumsa keenya torban darbee irratti hudhaa fi maqaan isaa irra butaa barannee turre. Hudhaa fi irra butaa torban darbee barannee irratti waanta yaaddu, waan yaadattu, waan nu yaadachiiftu yoo qabaatte akkasuma immoo gaafii kasittee yoo qabaatte gaafattee gara barumsa keenya. kan gaafate hin qaba malee waan hin jedhamu qabu. Maaliif jennaan jalqabarraa fi dhumarra yookaan immoo gidduu sadi faa ta'anii kan dhufan jiru. Dhumarra faasanii irra buutaa waliin fakkaannee kan dhuman jiru. Jalqabas immoo irra buutaa qofaan jalqabamaa lama sadi ta'anii kan dhufan jiru. Naa jarri sun naan gahe. Ta'ee maqaa haaraa qabu ta'e hin darre. Naa akka barumsa qabu. Eeshi haa ta'u warra siin galte kana warra siif hin galle kana keessaa fakkeenyaaf qabdu jira fakkeenyaaf jettee jecha akkana jedhu fakkeenyaaf fudhatu fayyada. No, fakkeenyaaf kan jedhamu hin qabu garuu yeroon waan tokko tokko dubbisuudha yaalu bakka jara namuudeffanitti natti ulfaata. Jechoota sana yaadatta wanti yaadattu jiru achi keessa kan amma yaadatte. Yoo natti yaadadhu. Eeshi. Yeroo darbee nagaattee turteeyyuu haa ta'u yeroo nani waa'ee torban darbee baranne jedhu isa torban darbee baranne keenyu goonaa jechuudha. Namoota har'a fakkeenya viidiyoo isa kana ilaalan namoonni viidiyoo isa kana ilaalan eessaa jalqabdanii eessa irra jirtu isa jedhuu fi torban darbee waa'ee qubee afaan oromoo keessaa jechoota afaan oromoo dachaa akkasuma immoo jechoota soorii jechoota afaan oromoo irra butaa akkasuma immoo hudhaa baranne irra butaa fi hudhaa barannee hirriban quufne ta'een beekuu baay'ee nama gammachiisaa buudnis gaada gaara buna danfanne. Hudhaan mallattoo waraabbii kan fakkaattu yookiin mallattoo qoodduu kan fakkaattu mataa gubbaa kan teessudha. Yookiin immoo mallattoo waraabbii kan fakkaattu qeenxee yookiin tokkoo ishii qofaadha jechuudha. Waan akka tuqaa fakkaattee tuqaarra kan dheerattu mataa qubeerra kan teessu jechuudha. Mataa qubeerra kan teessu yookiin apoostroof yaani waamu ingiliffaan jechuudha. Hudhaan akkuma jecha isaati yeroo dubbannu kan nama hudhuudha. Irra butaa irra butaan mallattoo mataa isaatii hin qabu. Irra butaan kan nuti jennu yeroo jechi afaan oromoo tokko jecha afaan oromoo keessatti qubeen afaan oromoo lama dubbachiisa otoo hin ta'in dubbifamaan walitti aane. Kanaafuu dubbifamaan afaan oromoo tokko lama ta'ee walitti aanuu qaba. Dubbifamaa lamaa fi isaa ol tokko dubbifamaan sun gosa wal fakkaatu ta'uu hin qabu. Dubbifamaa gosa addaa lamaa fi isaa ol malee dubbifamaa wal fakkaatuun jecha irra butaa hin jennu. Dubbifamaan sun dubbifamaa dubbifamaa yookiin qubee dachaa. Dubbifamaan sun qubee dachaa irra butaa hin jedhamu. Irra butaa hin jedhamu yeroo jennu qubeen dachaan akka qubee tokkootti qubeen lamaansaa qubee dachaatti ilaalama malee qubee irra butaatti ilaalamu. Yeroo qubee dachaa ta'u dubbifamaa qubee dachaa walitti aane yoo ta'e achi keessatti immoo sadii fi isaa ol ta'a jechuudha. Isaa ol yoo ta'e irra buta jennaa jechuudha. Yoo sadii fi isaa ol ta'e qubee dachaa of keessaa qabaannan sadii fi isaa ol ta'uu qabaa jechuudha. Sababni isaa qubeen dachaa qubee lama takka qubee tokkotti lakkaa'ama. Fakkeenyaaf isa kana ilaali. Jecha kana dubbisuu dandeessaa? Zaayinaaf jirtaa jecha kana dubbisuu dandeessaa jecha nan irra dibee jiru.
Jiran ayyaala. Yaaditi jecha kana dhaabannee waa xiqqoo ilaallee deema. Qubeessaa lakkaa'uu dandeessaa dursitee daadhaa inni itti aanumaan. Laa. Laadha moo ii guddaadha? Ii guddaa qubeensaa hundi isaa guddaadha. Itti mul'ataa? Okay. Ishee daa Naa. biratti Daa. iidha. Naa. Na Hmm. Kuni qubee dachaadha. dachaas haa ta'u qubee tokko tokko natti hime. Taa. Mhm, Haa. mhm. Oo. Oo. Oo, oo. As keessaa qubee dachaan kam? Qubee dachaan shaa bilchan. Isaan qubee maaliif maaliif? Saa fi haa. Kanaafuu qubee dachaan as gidduu jiru qubee saa fi haadha. Qubee saa fi haa waan ta'aniif sha jennee waamna malee saa fi haa adda adda baafnee irra buta jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa qubee dachaadha waan ta'an. Kanaafuu irra buta ta'uudhaaf qubeen irra butaa as gidduu jirtu kami? Irra butaanii naadha. Naadha. Sababiin qubeen irra butaa naa taatee fi daan dubbachiiftuu mataa isaatii qaba. Dubbachiiftuu lama. Shaanis dubbachiiftuu mataa isaatii qaba. Dubbachiiftuu lamaan kana inni akkuma sagaleen gahe. Shaan dubbachiiftuu qaba. Daan dubbachiiftuu qaba. Kanaafuu naan immoo kophaatti dubbachiiftuu hin qabu argiteerta asirratti yoo ta'e dubbachiiftuu waan hin qabu yeroo darbe qubeen dubbachiiftuu hin qabne irra butaa yoo jedhame qubee irra butaa sana dubbachiiftuu maalii bakka buufnee dubbisuu dandeenya siin jedhee ture. Qubeen dubbachiiftuu hin qabne irra butaadha miti. Qooda irra buta sanaa dubbachiiftuu maal bakka buusuufii dandeenya jedheen ture. Dubbachiiftuu yookaan yookaan immoo Bakka yookaan hin barbaachisu. Bakka buufnee dubbifnaan siin jedhe. Maaliif yeroo tokko tokko dubbisuun nu dhiba waan ta'eef bakka qubeen afaan oromoo baay'isee walitti taanetti dachaa hin taane waan ta'eef dubbisuun nu dhiba. Sababii dubbisuun nu dhibuuf bakka buufnee erga jecha isaa sana arganne booda sana liqimsinaa. Sababni isaa irra buta jechuun liqimsanii darbuudha waan ta'eef sana otoo hin dubbatin naa sana fakkeenyaaf irra bunneetu ni otoo hin jedhin darbina jechuudha. Garuu dubbisuuf akka nuu toluuf akka aayidiyaan isaa yaadni isaa maal jechaa jira barreeffamni kun akka ta'uuf akka waan achi jirtutti dubbisuu dandeenya jenne. Sababni isaa afaan keenya garsaatti nu harkisa waan ta'eef. Okay. Kana dubbisuu dandeessaa? inni uffata garuu ni jaala. Waan diishoodha na fakkaata. Eh? Dhaggeeffachaa hin jiru. Zeenaa fincifatte? Diishoo. Daa bira lama jira miti? Shaa bira Seeraan. oo lama jira miti? Kanaafuu yoo xinnaate isa dubbisuu dandeenyu jecha dii fi shoo arganneerra. Kanaafuu naa gidduu galchineetu akka waan niin gidduu jirtutti yoo ilaalle diin shoo. Sana yoo gidduudhaa balleessine diin shoo. Diin shoo. Diin shoon beektu? Diishoo magaalaa wayii na fakkaata. Ta'ee waan Akkana. nyaatamu kana ta'e. Yaa waan nyaatamu ta'uu danda'a garuu diin shoon magaalaa akkana Baalee keessa jirtu kana magaalaa yoo ta'u baatte bakkumti ishee kan diin shoo jedhamtu jirti jechuudha. As keessa. Kanaafuu diin shoo fakkeenya afaan kaasee jechuudha waan baay'eetu jira gaamannaa
haasa'an namaaf hin dhufu malee walumaa gala yeroo dubbifamaan tokko yeroo dubbifamaan tokko walumaa galatti sadii ta'ee walitti aanu yeroon inni tokko qubee dachaa ta'u inni kaan irra buutataa jechuudha. Kanaaf diinshoo kan jedhu keessatti naatu irra buutataa malee shaan buutuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kana ammoo qubeen dachaa iddoon irratti irra buuta ta'uu danda'u hin jira. Qubeen dachaa irra buuta ta'ee inni kaan itti fufee yeroon dubbifamu jira jechuudha. Qubeen dachaa yeroo irra buuta ta'us shaan akkuma shaa jirtutti irra buuta taatee darbiti jechuudha. Jecha afaan oromoo tokko tokko keessatti dhufuu danda'a. Jechoota maqaa namaa barreessinu keessatti dhufuu danda'a. Maqaan namaa afaan oromoo qofa miti waan ta'eef. Isa kanarratti fakkeenyaa fi bishaan kan jedhu afaan kan jedhu garam yookiin karam kan jedhu waan baay'ee irratti qubee afaan oromoo ishiin xumurarra ooltu irra butaa ta'uu dandeessi jedhama. Haa ta'u irra butaan liqimsuudha waan ta'eef qubeen afaan oromoo dubbisuun dubbachiiftuun tokko dugda duuba hin jirtu. Kanaaf nuti yeroo baay'ee yeroo haasofnu argiteetta yoo ta'e amma bishaan jedha kun bishaan bii sana booda shaa sana booda iin bira hin jirtu gini dhuma irratti naa qofa tafe yoo ta'e ii bira keenye bishaani jenna jechuudha. Bishaani yeroo inni akka bishaan ta'e erga barree booda afaan keenya keessatti ii biraa balleessine bishaan jenna jechuudha. Naa sana liqimsinee hambisna. Haa ta'u malee isa kana baay'een isaanii namoonni yookiin warra afaan oromootti hojjetan baay'een isaanii irra butaadhaan jiran. Sababni isaa wanti itti fufee dhufu hin jiru waan ta'eef wanti irra butamee itti ce'amu hin jiru. Xumura irratti jechuudha. Kanaaf irra butaa xumura irratti dhufuuf jennee yoo darbine homaa rakkoo hin qabu. Afaan ennaa jennee barreessinu afaani afaani afaan keenya keessatti dhuma irratti waan jedhamu dhufa waan ta'eef waan addaa tokko dhufee miti jechuudha. Itti daballeetu dubbifnee erga hiikan isaa nuu galee garuu garam garami garam garami jechuutu hin dandeenya argite. Karaa lachuunuu hiikaa nukkaa baay'eedhuma hin jijjiiru jechuu barbaadeen dubbisuudhaaf akka nu ta'u malee. Inni tokko isa kanaa jalqaba irratti dhufa kan jedhu wayii kaastee turte jecha afaan oromoo keessatti kan jalqaba irratti dhufa ammaa naaf hin dhumne jalqaba irratti akka dhufus wanti baramu hin jiru. Jalqaba irratti yoo dhufe kunoo qubeedhaan ka'a. Yoo qubeedhaan ka'u qubee tokkoon ka'uu baate immoo qubee dachaa fa'iin ka'a. Fakkeenyaaf qubee dachaadha yoo ka'e shaashoo kan jedhu fakkeenyaaf yoo barreessine qubee dachaadhaan ka'a malee qubee irra butaadhaan ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Wanti ingiliffaa baay'een isaa irra butaadhaan ka'a garuu afaan oromoo keessatti irra butaadhaan jechoonni afaan oromoo jalqaba irratti ittiin ka'an baay'ee mul'ataa miti jechuudha. Isa kana yeroo biraa yeroo barreeffama keessatti argitu kunoo jechi kun akkasii yoo ta'e na gaafattee siif ibsuu hin danda'a. Okay. Har'a gaafii kee kana laachisee kana fakkaata. Wanti itti dabaltee Kan dhumarra lama ta'ee dubbifamu dubbifaman jechuudha. Dhumarra eh, lama ta'ee kan eh, dhumarra kan lama ta'ee dhufu jira. Fakkeenyaaf mm, dhumarra garuu lama ta'ee kan dhufu jira. fakkeenyaaf akkamitti qubee dachaarraan kan hafee Qubee dachaarraan kan hafe dhumarra lama ta'ee kan dhufu jira yeroo hedduu na mudata. Yeroon yoo si mudate na gaafadhu fakkeenyaaf nagaash yoo jedhee qubee dachaati shaan dhumarratti hafaa dubbisuudhaaf akkanumatti tolu bira kiyaa'uu dandeenya siin jee nagaashi jennee edda dubbifnee booda garuu erga hubannee nagaash jennee dhiisuu dandeenya. Kan biraa yoo dhumarratti yaadni akkasii dhufe natti qubee dachaan qubee irra butaan dhumarratti dhufeera kan jedhu yoo ta'e. Okay, namni lakkoofsa saddeet hin seene akkam jirtaa fayyuma isaa dhuftee of ibsi. Nama reefu seenee jechuudha. Okay, Oke, lakkoofsa akka barnoota seera afaan Oromootti
Amma fakkeenyaaf dubbichiisuudhaani Mm. dubbifamaadhaani wanni jalqabamu hin jiru jalqaba irratti jechuudha. Dhumarras immoo lama ta'ee kan inni dhumatu hin jiru jechuudha akka seera afaan oromoo keessatti. Yoo qubeensaa qubee dachaa ta'e malee Mm. afaan oromootti wanti jalqaba ittiin jalqabnu hin jiru, wanti dhuma ittiin fixnus hin jiru. Kan ittiin fixnu akkasiin jedhee akka ammaatti irra butaadhaan fixuu dandeenya. Gini irra butaadhaan wanti jalqabu hin jiru afaan oromoo keessaa baramaadhuma miti. Yoo afaanuma gara booddee kanaan dhufe ta'e malee baramaa miti. Waan baramaa irratti barsiifna malee egaa waan addaa tokko uumnee barsiifna miti waan ta'eef jechuudha. Baramaa irratti miti. Fakkeenyaaf firaa'ol jedhanii barreessu namoonni baay'een firaa'ol. Firaa'ol dhiidhaan barreessina malee irra bunnee hin jalqabnu. Ingiliffatti garuu ennaa hiikan firaa'ol yoo jechuu barbaadan yeroo tokko fakkaatti barreessuu danda'u. Irra butaan jalqabu jechuudha. Gini afaan oromoo keessatti irra butaan hin jalqaban. Aayidhumaan jalqabu itti firaa'ol jedhaniitu godhu. Jalqaba irratti qubeenumti afaan oromoo beekamaa miti jechuu barbaadetan. Fakkeenyaaf shaa shaan fakkeenyaaf qubee afaan oromoo dachaadha. Shaa kanarratti itti aansinee waan tokko qubee afaan oromoo kan biraatiin hin jalqabu. Inuma hin jirre jechootuma isaatti fayyadamnutu hin jirre. Qubee afaan oromoo walakkaatti dhufaa. Ishii dhumarraa kan ammoo itti makuyyuu namoonni baay'een itti maku. Fakkeenya afaan ni du'a jechuu yoo barbaadan namoonni tokko tokko dhuma irratti naannoo tokko irratti afaanni itti dabalu. Afaanni ni du'a jedhaniitu haasa'u itti dabalanii jechuu danda'u. Bishaan isa jiru bishaanni jedhaniitu haasa'u itti fufaniituma akkuma beekamaatti jechuudha. Afaan oromoo iddoo baay'ee jira waan ta'eef garuu ofiishiyaalii yookiin afaan itti walii gallisaa dhuma irratti dhufuu hin danda'a walakkaatti dhufuu hin danda'a garuu jechoonni jalqabatti itti dhufanii itti fayyadamnu hin jiru. Gaafii biraa yoo qabaatte gaafadhu kana irratti mata duree haaraa tokko osoo hin taane mata duree irratti barbaaddu fi mata duree isa yeroo darbee irratti ibsa xiqqoo sii kennuu fi iddoo gaafis ta'e hundumaa gaafachuu dandeessaa ta'a. Mirgi kan keeti lakkoofsi 8 kun abbaan ta'e ofiin ibsine waan ta'eef nagaan olii baasuu keenya jechuudha. Okay. Okkee kan duraan gaafnee ture kan ammoo hubadhetti ingiliffanii fi oromiffoo keessa dhufanii ta'uu danda'a. Amma garuu adda baafadhee hin jira kana Yaa akkamitti akkamitti jechuudha. haa ta'u gaafii yoo ta'e na gaafatte si deebisuudhaaf gaariidha. Yoo gaafii nan gaafanne ta'e garuu hundumtuu siif galeera waan an yaaduuf waan sii galee hundumaa irra deebi'uun bu'aa naa hin qabaatu siifis akkasuma. Kanaafuu gaafii si siif hin taane yoo ta'e ani ofii kootii mata duree addaa irratti hojjedhu. Fuudhaan garuu jira miti isa sirriitti hin qo'anne gara fuulduraatti kan hin qo'achuu fedhu yeroo hedduu kan hin xiyyeeffadhe dheeraa gabaabaa akkasumas immoo qubee dachaa waan hunda adda baafachuu irratti malee fuudhaa irratti yeroo hedduu xiyyeeffadhee wanni baradhu hin jiru. Yaa kanaafuu siin yeroo darbee baranne irraa isa baranne sana viidiyoo isaa gadatti si lakkisaa fakkeenya tokko lama qofa fudhanne gina afaan oromoo keessa fuudhaan fakkeenyota baay'eetu jira. Amma ati xiyyeeffachuu guddaa kan qabdu fuudhaan si'a tokko si'a lama dhufti. Irra butaan kunis yoo guddate si'a tokko si'a lama dhufti. Garuu kan yeroo baay'ee kan nu rakkisuuf kan yeroo hundumaa nu miidhu qubee afaan oromoo dheeressuu, gabaabsuu, jabeessuu, laaffisuu. Akka qubee afaan oromoo isaan kana baratte taanaan waa'ee dheeressuu, gabaabsuu fi waa'ee laaffisuuf jabeessuu isaa gargarummaa baratte taanaan bakka. Inni kaan hundumtuu hudhaan waan tokkittiidha, irra butaan waan tokkittiidha kaalkuleeshinii hin qaban. Akkanatti galuu danda'a jechuudha. Isaan sana irra deebii baradhu viidiyoo ishee sana gadatti lakkisaa viidiyootti sirriitti ilaalee kan irra butaa fudhaa. Ani jecha lama yookiin sadii qofaan fakkeenya fudhadhe yoo ta'e ati jechoota akkas fakkaatan kumallee ta'u shaakaluu qabda jechuudha fakkeenya fudhate. Hin qabaannes gaafis ta'e yoo ta'e deebitee na gaafachuu qabda jechuudha. Akkasittiidha ofii keetii xumurtee namoota warra kaan gargaaruu dandeessaa. Maaliifini jalliseetuma haasa'uu didee already waan kana duubatti waan hin beekte irra deebi'uun bu'aa. Namoonni si duuba dhufan kan qubeellee hin beekne jiru amma immoo isaan barsiisuu danda'uu qabda jechuudha. Ani immoo iddoo ati hin beekne qofan si hubachiisuu qaba jechuudha. Kanaaf namoota
waan garaagaraa siifan kennaa qubee yoo barbaadde siifan kennaa waraqaa isaa yoo barbaadde siifan ergaa isa irraa immoo ofii keetii namoota isaan kan barsiisuu danda'u qabda jechuudha. Kanaafin yoo barsiisuu iyyuu hin dandeenye ofii kootiif qoodan akkasumas si wajjin waanuma ati beektu irra deebi'aa ta'u namoota sana gargaaruu waan irra jiruufanii ofii keetii qo'achuu dandeessa. Amma qubee dubbisuu dandeessettaa qubee adda addaa baaftee jechoota dubbisuu dandeesse laafaa gabaabaa isaa maaloo isaa beekte iddoo otoo beektuu si rakkise yookiin immoo iddoo nu banne immoo na gaafatta jechuudha. Iddoo kaan immoo ani ofii kootii mata duree addaa qopheessee yoon taa'ee haasa'e yoo na qaatan waan baay'ee mata duree baay'ee kan adda deefitee jechuudha namoota baay'eedhaaf. Saafansiin jechuu barbaade gaaffii yoo qabaatte itti fufna yoo qabaachuu baatte immoo hin qo'attaa jechuudha viidiyoo isaa kanas gadeessi siisa irra deebitee qo'achuudha kan baay'ee si gargaaru. Tole tole tole. Yaa taankiyuu gaarii yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa namoonni addaa baay'een waan hin dhufneefanii asirratti xumuruu barbaade yeroo namoonni fedhii qaban immoo gara sa'aatii lamaatti fufna ammallee warra kaan jajjabeessaa haa dhufanii hirmaatanii galgala gaarii qabaadhaa. Yeroo kamiyyuu gaafii sanitti yoo ta'e gaafii keessan qabadhaa yeroo kun akkana sabbata dhufnu gaafii keessan dura gaafattanii gara barumsa itti aanutti jeenaa jechuudha. Kana booda gaafiin gaafattan yoo ta'e ani barumsa mataa kootii qopheessee dhufaa isumaan itti fufaa jechuudha. Okay, galgala gaarii hundi keessan yeroo gaarii isin himata.